دينتي أمانتزنا لاتم أرمتي قواكم ملستم دينتي أمانتزنا لاتم أرمتي نزرات استمزرين الرافة الشما هركا فولي أكم جفتني كبجمتوتا في جالتمتوتا شاينا لايان توسلا جلو جلت ترجمتن نجان كوبا كم جفتي سناكا كابو إسنين جتشون جالت دايقا كهرّا فيديو غافي كيس ساندو بكومنتي جلت ناتي تستن كابدتي كرا كيس نفيتو جرا فيديو كنا أوبسان لقى فتا وروني غافي نغافتن غافي كيس إسنين ديبي سود وفين إسنين جتشو جالت دا أكاسم أما سبمو وروتا غافي كابدن إسنين كيسو ميسا ساندو بكومنتي جلت غافي نغافتن ناتي تساسنين جتشو جالت دا وري هاغا أما تكتي نفانا قوتن قوتا ساقلتو مدا warroonni haga har'aammoo maamila kee hin taane warri jiraattan sagantaawwan yookaan wantoota asirra barumsa asirratti darbuu hordofuudhaaf subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Egaa ka galatooma hin jedha asuma warri turtiin afaan gootanii egaa ka odoo warri gaafii nagaafattan kara gaafii keessatti hin deebi'ini waa tokko dubbachuu barbaada jechuudha. Mudannoo sammuu sana arge keessanii mudannoo kana isiniifis irra deebii ammas barumsa ta'a. Inni sunis maali waa'ee kaargooti. Yeroo darbee ofii kiyyaa dhaqee gizeenani achi dhufu jechuudha nama maqaa kiyyaan ergateetu iyyuu jira. Isarratti kaargoo hojjedhee san ture. Kaargoo isarratti hojjedhee tanan akkanatti rakkootu jira. Baasin asii baastanii geessitanii achitti waan akkanaati jedhee irratti sirriitti gadi fageenyaan dubbadhee san jira jechuudha. Amma maalinni yeroo darbee kaleessa manatti galee jechuudha. Har'a viidiyoo kana gizeen hojjedhu kaleessa manatti galee kaargoo namaa baasuu deeme. Nama baay'ee diduu hin dandeenye jechuudha warri. Nabaasinaan jedhanii isaan ifan kaargoo baasuu deemu. Dhugaan kaargoo baasuu deemu dhugaa ijoollee viidiyoo kiyya laalan guyyaa afur achi ta'anii too jiranii arge jechuudha achitti. Bakka siin beekanaan jennaan eessatti na beektam naamina jedhee tanan dubbise nagaa jennaan akkanatti YouTube irratti as beekanaan jette. Ishi maal irratti jedhee an nagaa oduu wajjinaasaa irru oduu maaloo waan ati naan jette saniin dhaga'ee Oson kara biyya kooti qarshii koo qabadhee too galee too jiraadhee naan jette tokko guyyaa afuri karaan ishiin irraa dhufte fagoodha dhugaa dubbachuuf jechuudha shawaa lixaat irraa dhufte fagoo irraa dhufte makiinaan guyyaa afurii kontiraat achitti taa'ee too jira hin deebine jechuudha makiina sababbiin isaa fagoodha waan ta'eef kara kiiloomeetira meeqati tilmaamuu hin danda'u jechuudha walumaa galatti haga isaa fagoodha walumaa galatti lixarraa dhufte jechuudha micayyooni. Karaan kun fagoo makiinaan ishiin kontiraata guyyaa tokkotti hambaa fadhaabette guyyaa afur lama immoo asii qarshii bilaak maarkeetii asii biyya keessatti jijjiirra jedhanii namni taraan dura jijjiirra jedhanii kaatee kisaaraa lama jechuudha micayyoon tullaa amma yeroo kana achitti birriin baay'ee wuddiidha kan galu akkaawuntii irratti oduu achitti jijjiirrattee kan dhufte asitti illee qarshii kara 27 asitti aja barbaaranii yookaan keessaa hambifatan jechuudha hoggaa mana baankiidhaatti hirreen ishii hirri miti 27 muluu kisaatti kan bilaak maarkeetii achitti guyyaa afur algaan ni jira nyaanni ni jira dhugiitiin ni jira dhugaanis ni jira bishaanuma tokkicha birrii meeqan bitamaa achi keessatti jechuudha gimuruukii keessatti suuqii takkitti tuyyuu jira wanni nyaatan baay'ee wuddiidha dhugaa ofii kiyyaa waan an argeef anu guyyaa lama na dhoolee hin bulle ani makiinaa manaati waan ta'eef iyyuu deebi'eetuman galee adaamatti deebi'ee galee bariisan illee deebi'ee bariisan halkan keessaa sa'a jaatti jechuudha meeshaa safaran fe'eetu gale. Osoo birrii keessan teechifattanii jara achitti bushooftuudha micayyoon bushooftuudha dhufti takka guyyaa arfaffaa ishiin illee jechuudha. Impoose guyyaa arfaffaa sanitti iyyuu hin baane waraqanii kilimitiidhaniini kan ishiitii achi fidattee dhufte galgala sa'aatiin deemee jira sa'a furtee jira galgala keessaa hojjettoonni baanii jiranii hindaganaa biiroo biraa deemtee waraqata jijjiirsisuu qabda jedhaniini micayyoon achuma dhaabbattee boose silaa nufaana meeshaa kan baafattu jechuudha karra keessatti meeshaa jalaa qabanii ishiin illee 3,300 guyyaa meeqa muluu guyyaa afurii 3,300 hirreebuu dandeessan algaa miti makiinaa bichaan jechuudha kana mara kisaaraan ilma namaa garuu yeroo kan odoo birrii keessan teechifattanii akkaawuntii irratti odoo galfattanii birriin biyya jirtanitti baay'ee wuddiidha isuma fayyadasiniin jechuufan informationii kana asisinii kennuufanii egaa kanarratti achitti dadhabbiin dadhabdu dhukkubsannaa achitti dhukkubsatu sababbiin isaa dhaabbachaa ooltaa nyaata tokkoon argattu dhugiitii tokkoon argattu achi keessatti wanni bittu baay'ee wuddiidha gaa har'aa miti kan isinitti dhagahamu gaafa baafattanii galtanii meeshaa kana uffata kana dhugaan isiniin jedha uffanni biyya keessatti galu kan uffatanirra kan hin uffannetu iyyuu caala
Sababbiin isaa biyya keessa hoo galte nama hojii taata. Nama hojii taata uffata hojii keetii si mijatu qofa kaawwattee deemta. Nuyi kan binnuu fi kan asitti uffannu garagara nuti ta'a. Sababbiin isaa yeroo baay'ee uffata itti zannatamuudha kan nuti bituu jaaladhu. Online irra illee binnu deemnee gabaa illee binnu. Garuu asitti uffanni zannataatus hojii dafisiniin ta'u. Namni kam odoon hojjetin hin jiraatu waan ta'eef jechuudha. Haga danda'ame wanni keessan shaanxaawwan isinii ayyaamame odoo qabattanii meeshaa kaargoo godhuu baattanii baay'ee tokko filatamaadha. Sababbiin isaa birriin biyya keessatti baay'ee nama barbaachisa. Birriin kan barbaachisu malee carqii nu finnu min amma fakkeenyaaf koofartii jedha ilmi namaa dhugaa koofartiin baay'ee rakasa biyya keessatti. Dhugaan isinii ofii kiyyaa waan hin biteef anachi natti baay'annaan ani kaargoo godhuu hin barbaanne shaanxan kiyya guunnanan dhiisee galee biyyattan bite. Wanni tokko garaagarummaa tokko hin qabu amma hin gadda kan baasne kaleessa kan baasnee finne kanaafi kana nan bite ugaa wal bira qabnu garaagarummaa tokko hin qabu. Warshaa biyyattiin tun kophaatti uummattee too hin qabdu. Kanaafuyyuu isa kanumaan dhaaba. Dhiifama naa godhaa waan biraa keessa galuu kootiif isiniin jedha. Egaa gaafiin gaafatame keessa warroonni koomentii naa barreessitan keessaa mana nyaataa banachuudhaaf qarshii meeqa barbaachisaa jettanii dhugaa dubbachuuf daariktii deemetan magaaluma keessatti jechuudha. Adaamaa keessatti warra nyaata banee hojjechaa jiru bakka guddaa kan ta'e bakka filatamaa iddoo karaarra ta'e filatamaa kan ta'e nama waliin deemee dubbisee jechuudha. Namni sun immoo hiriyaa abbaa saniitii dhoksuu hin danda'u dhugaa jirtu dhoksuu hin danda'u waan ta'eef gaafii namaa lafaa ka'ameetu hin deebifamu deemee gaafadheetan gaafii kana isin deebisuu dhufe jechuudha. Egaa manni nyaataa sadarkaa qaba jedhee kan inni natti hime sababbiin isaa iddoo murteessadha. Iddoo murteessadha amma inni iddootti hojjetu sani iddoo baay'ee filatamaadha. Karaa Adaamadhaa karaa bahiisa Finfinnee gubbaarratti jechuudha kan hojjechaa jiru. Egaa iddoon naannoo itti hojjettu murteessadha amma ani kanan gaafadheen dubbachaa jira. Amma gabaabumatti jedhe gabaabumatti amma waan ta'e haga gabaan dhufuutitti waan tokkotti bahuudhaaf 250 haga 300 ni barbaachisaa jedhu already jechuudha. Isa hoteela guddaa osoo hin ta'e jiddu galeessa karaa gubbaarra ta'e waan haala meeshaa dafee si hojjisiisu wajji wal qabate 250 haga 300 ni barbaachisa jedhe gabaabumatti xiqqeessee jechuudha. Meeshaan ati bittu xiqqeessee firiijillee xiqqeessee siliindarii fakkeenyaaf amma siliindariin kan kasala qabsiisuu gubbaarratti baay'ee nama rakkisaa. Siliindarii haga 50 waan akkasiidha isa hundaa walitti dabalee 200 haga 300 barbaachisaadha jedhee fakkeenya firiijii ni hojjenna waggaa jedhamu firiijii 3 barbaachisa jedhee firiijii 3 sun foon mataa isaa kan of danda'e firiijii kophaatti qaba. Sababbiin isaa waan biraatti walitti makamuu hin qabu jedhee nyaanni hafe kan keessatti galu kophaatti jiraachuu qaba jedhee meeshaaleen ati xabaabbastu kan akka timaatimii kan akka kanniinii bootaatti galchitu ataakiltiiwwan jechuudha firiijii kophaatti barbaada. Seeranan taa'ee too gaafadhee gabaan illee iddoo gabaan jiru jechuudha. Gabaa ummatti meeshaa kan barbaachisu xarabbeezaa xixiqqaarraa deebisee jechuudha. Kanaan 250 haga 300 hoon kana jedhu hoteela guddaa miti giroosarii miti kan nagaafattanii mana nyaataa ittanii nagaafattan waan ta'eef mana nyaataa xiqqoo kan ta'e guddaa osoo hin ta'in xiqqoo kan ta'e akka haqimii keessaniitiin gaafadhe jechuudha. Seenee tooyi iddoon garuu karaa irraa baay'ee gaariidha. Yoo kasaraan illee hojjettan jechuun fixinattiidhaaf garuu siliindariin baay'ee barbaachisaa waan ta'eef kan informeeshiniin alaa jechuudha. Walumaa galatti kanan gaafatame kana waa'ee mana nyaataatiin jechuudha. Giroosarii miti yookaan hoteela guddaa miti adda naan baasne mana nyaataa jettanii na gaafattanii birrii kana waggaa qabaattanii gabaabumatti banuu dandeessan jechuudha. Booda immoo guddachaa deemuu dandeessan. Egaa kanas 200,300 kun baay'ee salphaadha kana jechuun argannaa gubbaarratti amma yeroo kana minzaarillee baay'ee bareeda jira waan ta'eef kanaa oliin hoo jedhee gaafadhe sababbiin isaa hoteela jechuudha. Hoteela yoo hin banna jettan jedhe haga miiliyoonatti illee ta'uu danda'a jedhe. Ani garuu gabaabumatti humna koo wajjin nama biyya kana jirudha. Nama biyya harabaan deemnedha. Kan warri inni gaafadhe jechuudha warra asitti hojjetu. Inni haala ofiisaati itti bane. Biyya kana keessatti hojjetee argate dhiiradha. Biyya kana keessatti hojjetee argate hojii kanaan eegale. Hojii kanaan eegale garuu amma bareeda hojjechaa jira. Kan ofiitirraa ka'e natti hime. Kan bareedillee yeroo dhiyoodha. Haaluma gabaan amma yeroo walqixa jiru kana yeroodhaan dabalaa deema.
wanti jedhamu hin jiru amma meeshaan illee waluma guyyaa guyyaadhaan dabala wantoonni jedhame amma magaalaa keessatti bakka baay'eetti warroonni midhaan gurguran bakka waan adda addaa daldala cuccufamaa jira jechuudha yeroo kana keessatti. Wanti akka duraanii guyyaa guyyaadhaan dabalaa deemu hin jiru. Information waa'ee mana nyaataa naa kenname kana fakkaata. Lakki nu giroosarii gaafanne lakki hoteela guddaa gaafanne so'ettan welcome saanduqa komentii jalatti na barreessaa mana nyaataa xiqqaan ammaaf kana fakkaatan isin jechuu jaaladha. Itti aanuudhaan kanan gaafatame minxaafii yeroo darbe hojjedhe gubbaarratti minxaafii tokkichi meeqan bitama jettaniitu na gaafattanii meetiri tokko lamaanii 25,000dha. 25,000 tokko lama jechuun baay'ee guddaadha. Baay'ee guddaa kan ta'e kan mana afuudha. Kana gaafatame garuu ati meetira meeqa akka gaafattu hin beekne ammallee jechuudha. Ani kanan gaafadhe gaafii keetiif dhaqeetoo kanarra deebi'eetoo gaafadhe isa guddichaati kan natti hime. Isa guddichaa 3-2 kan jedhutu jira jedhanii diizaayinii isaa jechuudha akkaataa muriisa isaa. Kan akkaataa inni itti bahee jechuudha waan muramee gurguramu hin qabu akkaataa inni itti bahee tokkoffaarra kan jiruuti kan natti hime. Egaa ka abbaan na gaafattanillee mana meetirii kidhaan miti kan na gaafattan jechuudha minxaafii kan na gaafattanii gatiin minxaafii kana fakkaata. Egaa ka meetiraanis hoggaa na gaafattan borus isin deebisuu hin danda'a. Akkasuma immoo biyya keenya keessatti laastikiidha kan afamu minxaafiin afamu jettanii ijoolleen komentii barreessitanii jirtanii. Egaa ka eeyyen amma yeroo kana keessa mana baay'eetti saraamikiitu jira. Am biyya kaleessaa sanii hin laalina. Baay'ee amma nuti kaleessa suuraa kaleessatti tuyyuu mataa keenya keessa jira. Miti magaalaa miti amma bootaa caraqaa waxaa jedhu jiruyyuu asumatti jechuudha. Namni saraamikiidhaan lafa ijaarrate baay'eetu jira. Saraamikii jalatti saraamikii goote taanan jechuudha. Minxaafiin xarabbeezaa jala dirqama. Inumaayyuu siif hin deemu bootaa wayii bichaa hambistee inni saraamikii keeti minxaafii hafta jechuudha. Manni haga ammaani fira kooti jedheetu Adaamaa keessatti mana isaanii dhaqaatoo jiru namni minxaafii lafaa dhabe hin jiru warri saraamikii qabu jechuudha. Miti saraamikii miti warri liishuma zim jedheetuma liishoo lafa laqallaqeeyyuu laastikii afee ka'ee bakka xarabbeezaa biiffee jala jiru minxaafiitu jira. Inuma bakka manni akkasitti hin deemu. Namni amma yeroo kana keessa maala nyaaddaa maala dhugaa miti. Uffata ofii mana ofii kan sarraa fi akkaawuntii ofii waan akkasii biizinasii ofii guddisachaatu jira jechuudha amma namni dhugaan isin jedha. Kanaafiyyuu namni mana ofii keessatti hin bareeffanne hin jiru yeroo kana. Nuti kaleessaa santu sammuu keenya keessa jira. Yoo minaalbata laastikiin baadiyyaa keessatti qofa ta'e malee jechuudha magaalaa hagaan keessa yeroo jechuudha magaalaan keessa jiru keessatti yoo akkam baadiyyaa keessatti laastikii ta'e malee namni liishoos laqallaqee akkasuma immoo saraamikii illee galfatee namni amma minxaafii afachaatu jira jechuudha dhugaa. Sadarkaadhaan jira minxaafiin baay'izawii akka dandeettii keetiitiin haga 15,000 12,000 waan akkasiitti illee jira minxaafiin. Inni garuu minxaafiin nama tokko na barreesse waa'ee minxaafiin tokkichi meeqadha jettanii na gaafattanii kan tokkoffaa gaafadhee gatiin isaa kunoo kana fakkaatan isiniin jedha. Oggaa komentii na barreessitan please komentii dheeressaa yaada keessa adda naa baasa. Anillee irratti hojjechuuf yookaan deebii keessan isinii deebisuuf akkanatti mijatu isiniin jechuun jaaladha. Egaa kaa'ii deebiseef immoo namni firiijii fi soofaa minaaminallee nu gaafadhu gatii isaa nutti himeettan jirtanii. Ishi yaada keessan nan kabaja yeroo itti aanu irratti anillee isiniif hin deebisa jechuudha. Deemee firiijii gaafadhee firiijii fi soofadha. Gaafadhee haala jiruun gatii isaa egaa ka sadarkaadhaan jira wanti hunduuyyuu haala isaa gaafadhee kan isinitti hima. Kana fakkaatan isiniin jedha deebisee immoo televiziyoonii Samsungii hin arganne haga ammaai. Samsungii hoon argadhe irratti nu jedha yeroo baay'ee Samsungii filatamaadha kaayigaa beekamaadha. Kanaafiyyuu isarratti isiniifin hojjedha. Obsaan na deeggadhaan isiniin jechuu jaaladha. Egaa ka viidiyoon koo guyyaa har'aa kana fakkaata. Bakka jirtanitti nagaan koo isiniifaa baay'atu. Egaa ka filis na jajjabeessuu gubbaatti baay'ee duubatti na deebisaa jirtu. Garuu akka kanallee itti fufni abdiin qaba na jajjabeessuu keessan duubatti hin deebinaayi kabajamtoota hordoftoota koo isiniin jechuu jaaladha. Haga viidiyoo biraatti walitti deebinu turtii gaarii.